النور ميديا، نور على نور. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Annuur Miidiyaa. Annuur Miidiyaa irraa kan isiniif darbaa jiru barnoota konkolaachisummaati. Barnoota keenya har'aatiin waa'ee mallattoolee tiraafikaa kan waliin ilaallu ta'a. Mallattooleen tiraafikaa kan garagaraattu jira. Sanirraa inni tokkoffaan warning signs, mallattoo dursee akeekkachiisa namaaf kennuudha. Inni kun rakkoolee fuulduratti si mudatuudhaaf deeman dursee kasiif himuudha. Inni lammaffaan barriers, mallattoolee gufuuleen adda addaa fuulduratti si mudatuudhaaf akka jiran kasi agarsiisudha. Inni sadaffaa regulatory signs, mallattoolee seera adda addaa nama agarsiisudha. Akkasumas guide signs, mallattoolee qajeelcha adda addaa namaaf kennanidha. Inni kun roga afree keessatti barreeffama. Route numbers, inni biraa immoo mallattoo lakkoofsa karaa agarsiisudha. Lakkoofsi karaa fakkeenyaaf US keessatti lakkoofsa 40tu jira. US route karaa US kan agarsiisu jechuudha. Akkuma san lakkoofsa 22tu jira. State route karaa naannoorraa naannootti qaxxaamuru kan agarsiisudha. Akkuma san lakkoofsa 80tu jira. Interstate karaa naannoo keessaa jechuudha. Kan biraa immoo pavement marking, mallattoolee karaa keessatti barreeffamanitu jira. Sarara adda addaatiin kan kaayaman jechuudha. Sanirraa inni tokkoffaan yellow lane marks, orbiitii sarara keelloodhaan barraa'etu jira. Orbiitiin sarara keelloon barraa'e kun bifa sadiin jira. Tokkoffaa karaa keessatti sararri keelloo ciccitaa yoo ka barraa'u taate bitaa mirgatti illee tarkaanfatuu hin dandeette jechuu agarsiisa. Yoo immoo karaa keessatti sararri keelloo walitti dhaabbatan ciccitaa kan hin ta'in kan sararamu taate karaa lachittuuyyuu dabuun siif hin eeyyamu jechuudha. Bitaaf mirgallee tarkaanfatuu hin dandeettu jechuudha. Yoo immoo karaa keessatti gama tokkoon sararri walitti dhaabbatan keelloon kan sararamu taate gama kaaniin ammoo sararri keelloon ciccitaan kan barraa'u taate kana jechuun karaa sarara ciccitaa saniin tarkaanfatuu dandeetta. Karaa sarara walitti dhaabbataa saniin ammoo tarkaanfatuu hin dandeettu jechuu agarsiisa. Kan biraa ammoo orbiitii keessatti sararri adiin kan barraa'utu jira. Sararri adiin kunis yoo ciccitaa ta'eetiin kan barraa'u taate sarara san tarkaanfatuun siif ni eeyyamama jechuudha. Kan biraa ammoo sararri adiin hedduu karaa keessatti yoo kan sararamu taate mallattoo karaa warri miilan deemu qaxxaamuru jechuu agarsiisudha. Akkuma san karaa guddaa keessatti karaan guddaan sun orbiitii hedduu of keessaa qabu yoo taate orbiitii kana keessatti sararri adiin ciccitaa yoo ka barraa'u taate ati sarara kanarraa kaanitti tarkaanfatuu hin dandeetta, of duballee deebi'uu ni dandeetta jechuu agarsiisa. Kan biraa ammoo mallattooleen tiraafikaa kun rogoonni isaan keessatti barreeffaman bifa garagaraatiin taa'ee jira. Inni tokkoffaan horizontal rectangle, mallattoolee yookiin ammoo qajeelcha adda addaa kan rectangle dalgee keessatti barraa'antu jira. Mallattooleen tiraafikaa kun bocoota garagaraa keessatti barreeffamanii tokkoffaa boca rectangle dalgee keessatti warra barreeffamanidha. Isaan kunniin general guide, qajeelcha waliigalaa kan agarsiisanidha. Kan biraa ammoo rogsadee keessatti warra barreeffamanidha. Kan rogsadee keessatti barreeffame kun dursa kennuu qabdaa kan jedhu kan agarsiisudha. Inni biraa ammoo rectangle irraan gadee keessatti warra barraa'anidha. Kuni kan agarsiisu general regulating, seera waliigalaati. Kan biraa ammoo roga diamond keessatti warra barreeffamanidha. Inni kun kan agarsiisu karaa irraa bahuu akkuma san rakkooleen adda addaa fuulduratti si mudatuudhaaf mala jechuu kan agarsiisu keessatti barreeffama. Kan biraa ammoo roga pentagon keessatti warra barreeffamanidha. Kuni manni barumsaa si fuulduratti akka jiru kan agarsiisudha. Kan biraa ammoo mallattoolee geengoo keessatti barreeffamanidha. Kuni kan agarsiisu railroad, karaan baaburaaf si fuuldura jiraatu akkuma san akeekkachiisa adda addaa dursee kan namaaf kennudha. Barnoonni keenya har'aa asuma irratti gabaabbataa. Barnoota birootiin hanga walitti deebinutti fi amanillah.